السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كبوني وردفتوني أوروم تتي يوتيوب جرا جرتو تنين جاجا بغنا كان جراتني بغا إيدا جيتني بغا إيدا رحفتني مبروك ألف مبروك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. نانا كتجتي ما كيف إبسي شاور أرجوني سنجمة جيسه yoo jiraattan maashaallah jaanii rabbo jumrii hadeeressu ibsisaan leenci baddabaalee kun leenci baddabaalee kunoo hojiin agarsiisee kormichi sikkoomandoo akka nagaa warri maakii ibsisaan ganda keessan osoo hin dhaqin osoo ganda keessan hin dhaqin ciroo bu'ee ciroodhaan osoo warra keetittiin goriin dabree jechaa turtan amma eessa jirtan amma eessa seentarree kun akkatti itti maramtee dhaabatti maashaallah tabaarakallaa rabbi wajjin umrii isaan haa dheeressu. Wallahi hedduu takka nama gammachiisaa namni wal jaalatu yeroo wal argatee rabbi wajjin umrii isaan haa dheeressu. Hedduu wal biraa bareedanii maashaallah tabaarakallaa. Mabruuk alfa mabruuk jennee jirra rabbi wajjin umrii haa dheeressu rabbiin inshaallah. Jiru bareedduu rabbi isaan haa jiraachisu. Ani hedduu takka na gammachiise warroonni dibbeetumaa turtan har'a eessa seentanii yoo maki maqaaleessu dibbeetumaa turtan waan bareeda garummoo yoo hisdiif maki gaafatanii makiin isin diddee ka dibbeetumaa turtan taate akkasitti shuma deessan bishaan fitte maal jennaree amman tana amma eessa seentan gayaa warra maki bibsi sharra duulaa turtan maashaallah nama rabbiin ol fuudha abbaan fedhe gad deebisuu hin danda'u. Yoo makii jaalattanii isin jala dabartillee gaa hireen qooda rabbiitii jaan rizqii qocaa kaayallaattiin fuunee jaamire oromoo yeroo mammaaku makiin hoggamee kamii duuba kanarra turte gaafa guyyaan kee garuu namni jaaramuu waan hin hafne jechuudha. Ani hedduu takka na gammachiise aduusanoo yoo midhiiroo amma gaa dadhabbii sargii tanaa fi dadhabbii soommanaa tanarra gisee dabarre jechuudha. Sargii nutti gad dhufanii jechuudha. Amman tana gaa maashaallah warra rabbiin argitee nagaa wal bira fide warri dibbeetumaa ture har'a eessa seenaan kun gaafii kiyya. Anuu dhugaa taate moo soba jeetiin akka laalu jira warreen kadabbaramte jechuudha. Kadabbarriin akkanan taatu kun dubbii ajaa'ibaati. Uummanni mofaajaa ajaa'ibaa nu godhe. Surprise. Arabiffaan mufaajaa isa jaamusan isin godhanii jiran jechuudha. Baga mufaajaa taatanii warri makeelii ibsishaa jibbitan akkatti gaa isinii dhumatte nama jibbuu irra nama jaalachuun kanaaf gaarii ta'e ani dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan hin gammadeef wallaahi dhati. Maashaallah tabaarakallaa dhugaa dubbachuun amma eessuma seentan gaa. Tanaaf namarratti duuluun nama tokko yaada namaa osoo hin beekne osoo callisanii callisuun gaarii bara namni callise sheenaan qabu jaan tana dubbii akkanatti iccitii warri iccitii nyaata iccitiin dhufee gaa kunoo maakii bira lafa la'ee jira. Amma bakka seentan laalladha jaalibsaa fi sabboon Harargee sabboon Harargee jaalibsaa eessuma seentu gaa warri garaa keessatti callistan baga gammaddanii callisuun gaariidha. Namni tokko waa hundaafiyyuu waa callisuun hedduu takka bareedaadha. Kunoo jarri akkatti wal hammatee taa'aa gaa eessa seentarree amman tana. Hai maaki ayibsisha mabruuk alfa mabruuk sinin jennee jirra rabboon jumrii isin haa dheeressu. Yeroo gabaabduutti immoo bakka jaallattanitti bakka isin hawwitanitti maakillee ibsishaa wajjin gara biyya inni jiraatu sanitti wajjin achi haa baasu jennaan gaa amman tana maaltu jira ree dubbiin dhumatti ammaa bara. Tana qawween jayya yaa warra maakii ibsisharra duulaa ture eessuma seentanam. Intalti shugguxii Oromooti gisee ofiin jettu shugguxii waan qallaalii miti gaa kunoo akkanatti shugguxii isinitti dhokaaftee jirti. Kanaafiyyuu rabbi gaa sabrii isinii haa kennu. Isaan rabbi wajjin umrii haa dheeressu. Umrii isaanii keessa rabbi barakaa kaa'eefi jechuudha. Yeroo gaarii waliin isaan haa tursiisu walii gammadu akka shari'aa islaamalleetti hedduu bareedaadha. Namni tokko obboleessaaf yoo gammade rabbiin isallee gammachiisa.
Kanaafiyyuu ani egaa wallaahi hedduun gammadee mabruuk jaa ani maakillee hin beeku ibsishallee miidhuma irratti hin beeka garuu isaan hundinuu obboleeyya muslimaatiin hin jaalladhaan ilmaan oromootiin hin jaalladhaan hin kabaja. Kanaafiyyuu wallaahi maashaallah tabaarakallaa hedduu takkaan inni na gammachiisa. Isaa wal bira dhufuuf jechuudha kunoo akkanatti ida waliin godhanii bataa jaaniiti warri gizee kaan irratti duulaa ture egaa hamman tana bakka seenu hin beekne. Akkanatti egaa asliin faanunoo dhossanii miidiyaa kanarraa lafatti. Kanaafuu namoonni jireenya keessan miidiyaa gubbarra jireenya keessan miidiyaa gubbatti hin jiraatinaa. Jireenyuma lafarraatti bareeda. Wallahi namni akka makee sammuu qabu namni akka makee hayyuu hin jiru. Maaliif yoo jettani dhuga dubbachuu mucayyoon tun nama miidiyaati garuu jireenya isii hanga dura ajandaa miidiyaa irratti godhan malee gaafa gurbaan biyya dhaqee ganda isii dhaqeerraan kaasee jireenya isii lafatti buuftee jechuudha maashaallah. Rabbiin hamtuu irraa haa qabu rabbii jamtuu irraa qabu. Jireenya isii lafarratti gadi buuftee baga lafarratti gadi buuftee waan itti hafee miti lafarratti gabbuusuun waan gaariidha. Wanni qilleensarraa tuni ijji namallee namoota meeqa jechuudha jireenyi isaanii qilleensarra ba'ee waan akkasii hordoftoota kiyya maashaallah mabruuk isiniin jecha viidiyoon xiqqoo jedhutti addaan irraa cite. Kanaafiyyuu ijoollee tanaa rabbi wajjin umrii dheeressu maashaallah mabruuk alayha jecha. Warra wal jaalatu akkanaa hunda rabbi wal biraa fidu jennaan gaa. Bara nama kimaaf ibsisha soomanii maal jennaan ree soomanii du'aayin barana leelatul qadiriin isaanii hin qeebalame bara dabreettu qeebalamee ta'uu hin dhabu. Akkasitti gaa kunoo makilleen nama yeroo hunda miskiina gargaaru nama argitee rakkataa wajjin rakkatu nama argitee sagalee uummata Oromooti shuggutii Oromootiif hin jetti nama sagaleen isillee maashaallah uummata biratti illee dhageettee qabu nama kabajallee qabu isilleen baga rabbiin isii ijaaree jennaani hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa ani kaata miidiyaa irraa badee erga soomanni seene hedduu biizii ta'e kanaafiyyuu inshaallah gaa bagaa unaanillee nagaa waliin dachaan isiniin jaa soomanallee irraa baga haftanii soomana kanas gaa rabbiin nurraa haa jaallatu rabbiin nurraa haa qeebalu waggaa dhufullee rabbiin haa ga'u rabbiin abbaa fedhe itti deebisa. Kanaafiyyuu isaanillee baga gammadanii jennaani gammachuu walitti dhaabbattu rabbi haa godhuufi gammachuu babbareeddu jechuudha shamarran biiftuu kun obsallee hin qabanii abbaa manaa isaanii wajjin bultii keessatti rabbiin obsallee kenneefi tan obsituu tan dhossituu akkasiisan rabbi haa godhu jennaani maashaallah. Garuu yuugaa maashaallah irraa jennee jirra. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf namoonni dhugaa dubbachuuf shamarri kutaa Harargee jechuudha haqa yoo dubbanne dila sunda bultii keessatti sabrii hin qabani. Kanaafuu isillee nama obsituu kormitti godhee rabbii wajjin isaan haa tursiisu. Isiniin jaa hordoftoota kiyya shamarran Harargee as jalatti dhuftanii waan aan hin jenna hundaafuu shamarran chaanaalli kiyyaa yoo xiqqaadhaa shamarran Harargee dhuftee as jalatti waan aan jechuu hin dhageeffattu jechuudha. Namni dhageeffatan garuuyyuu nan komatinaa woma jiruun jedhee waan hin jirre hin jenne. Isiniin jaa hordoftoota kiyya ani hedduu gammade mabruuk maashaallah tabaarakallah. مبروك مبروك بقى جمدم مبروك في رابالي مبروك تكا قدام بقى جمدم مبروك كسسنين جاتور تيغارينا قبادا هوردوفتو تكيا